Selam aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seekin de İslami koy tartak nama dufi. Tata agero. Bismillahirrahmanirrahim. Eysar sanara. Sufyan tokko tutu subhaan Sufyan Ahmad Yaasin tokko isaa tutu ummata waajjira wannaa tokko tutu waardiyaa fadha jaanititi inni natti himeti yaa'u ganduma keessan kanaa wallaaleetini tabirtitiin arge yaa'u. Sufyaan kun kam garuni? Sufyaan qallaa diimaa furdaa ta'e. Sufyaan qallaa diimaa furdaa. Sufyaan. Khashamisa diimaa ta'e. Waajjira kam dalaga garuu inni? An beene waajjira hedduu tokko dalagaa inni numa deddeema. Sufyaan kun naafillee hin galle maal jee garuu inni? Maal jeessi arginu? Samaan naan jeessa. Dhaabbata babal'isuu misooma. Babal'isuu misooma? Dhaabbata babal'isuu misoomaa naan jedhee ammaa yaadate. Waajjira keenyaan biqiloota yoo gongootanii dhuftan malee babal'isuu misoomaa dha. Hin beekne inni waajjira dila dalagaa. Keessanuma kana jee asin erge. Dhaabbanni keenya gisee hojiin jirtu namatti hima osoo hin ta'in beeksisa baasneeti daandii irratti maxxansina. Beeksisa sana garee namoonni dandeettii san qabu dhufee qaxaramu malee namoota akka keessanii kana osoo hin ta'in hojjettoota mootummaatiin warreen barnoota fixanii hojii barbaaduuf malee kan beeksisa baanu dhaabbataati babal'istuu misoomaa kana hin beekne kan. Hojiin ati barbaadde hojii akkami? Inni waardiyaa barbaadan naan jee waardiyaa. Waardiyaa nuti illee ni barbaanna garuu gaa Sufyaan Khalid hin beekne carraa rabbi sibiileen sagaa nuti illee waardiyaa barbaadu jira. Hojiin ati silaa kana dura hojjettee jirtu ni waa'ee waardiyummaa irratti. Lakki noo jenneen ni beektaa miti barri kunis bara 2018 seennee jirra. Bara kana akka bara dabretti taa'umsaan hin dabarsinu. Dalagaa fi barbaadu qabna inneetiti bara kana dalagaadhaan dabarsuudhaaf biyyarraa gad dhufeetiin amma dalagaa barbaadu dhufee kunoo asitti naa tokkomanii bara haaree kana hojiidhaan dabarsuudhaaf. Saniif biyyarraa gad dhufte? Hojii teessan tana hojjedheefi waardiyyaas fa'a. Manaaf isinis walumaan isin eegee bara kanaas walumaan eeguu dhufe. Yaanni kee yaada bareedaadha. Bara haaraa kana nama hojjetee jijjiiramuu waan gaarii. Tahee garuu yeroo afaan hagam takka dandeessa. Afaan asitti amma Amaariffaa fa'aa jira. Kastamaroota maamiloota adda addaa waan qabnuuf jecha afaan Ingilizeenyaa, Amaariffaa, Somaaliffaa jira gama magaalaa kana keessa. Afaan Oromoo qofaa bichaadhaan tajaajilamuun ni ulfaata. Maamiloota adda addaa waan qabnuuf afaan Amaariffaa ta'uu ni dandeessa. Amaarinyaa saree nu beekta akkamittiin hin beekne. Dalagaaf nama akkanaatu barbaachisa. Mee Amaariffaa hagam takka beekta? Hagam takka sitti amanta? Amaarinyaa hedduun beekaan siin jeeru. Mee hagam fa'aa beekta? Naa ta'u Wita fida wita. Maali wati qabsoo dhufte moo dalagaa dhufte? Gattaa'e. Amaara ni beektaa jenne. Maali Amaaranyaan dubboo kaanii uleedhaan namatti muudha? Amaaranyaa tu kana. Amaaranyaa ni beektaa jenne. Amaaranyaa kan gaafa dargii kanu. Dubbaan Amaaranyaan ni beektaa sin jee malee qabsoo ni beektaa sin jee. Amaaranyumaa kanaan jee. Ati dhugaa waardiyummaadhaaf ni taataa kamsila. Hooshi dubaree. Hattuun takka karaa haadhatti jirtu hin baatu. Hin baatuun jee hin baatu ooyiruu diyaa'u gaafa duraanii akkatti ilaal shimbirroo nama. Amaariffaan ati beektu kanuma garuu. Ni jira kabiraatis. Innaati abbaat aggoot ayat hit wit fit hit caalaa jabbate nu bunnaa xaxxu bila fila sira shira no hay kun deemaa rakkuma Amaariffa saboo masara timirtii gaafa san baranneera. Warra akka heetii warra duyyoo taate malee Amaariffaan oriijinaalii kanaa baramanii hun argamu. Amma biyya keenya maaltu jira beektaa? Nu bunnaa xaxxu jira. Bunnaa xaxxu namni beekee. Gisee hunda. Bunnaa xaxxu yaani. Amaariffaan kee kun kanaaf oriijinaala dalagaa illee torbaan lama booda siif dawwalla. Hagasitti Amaarinyaa kan warra dursan osoo hin ta'in kan warra ammaa kanaas. Sirkiin qabaa. Tahaa warra ollaa keessanii katabattee fidateeti sanirra sii dawwalee siyaama. Malee Amaariffaan ati immoo of jirtu kun Amaariffaa warra duraaniiti. Lakki Amaarinyaa kanumaati. Kanuma bakka oriijinaala beektaa? Amaariffaa ammaan kanaas mootonni kateessee jiraani sanis bartee torbaan illee kana keessatti amma kitaaba namni duraanii kan duraanii kaabee kuunfaan sin dhibu. Lakki akkana jee asirkiis waan qabuuti. Amma naga tariiti.
waan torbaan lama dura naafan torbaan lama sammuu biyya galeellee deebii haareerraa qaxarus dandeenye. Amma immoo haa. Amma maallaqaa si kana. Ani jenne. Ani jenne. Maal inni torbaan lama baatee? Silkii waan qabuuti. Isin anuma qaxara. Maal bakka torbaan lama booda siin qaxaraa siin jeeba. Amma hojiirraan jira. Dhiifama sagalee nama hedduu dabaluu jira bilbila. Si keessumee egaa haga danda'ametti. Yaa taa'e waan itti deebi'u sanuu bara waardiyumata naanii qaxaramee ol deebi'ee jeeti ani. Waardiyaa bakka biraatti geessi naree. Lakkii haa yaa taa'e. Taa'e baree ni saariyaa. Bara ariyaa kanaan kaa. Eenyu fasiyaan beekumsa? Bara nama akkanam takkaatti eega hojiidhaaf hojii jecha manaa baate hojii tana dhabdee kan galle jeeti malee abbaan hojii siyaame sufiyaa ta'ee ni jiraami. Biiroon teenya immoo dhaabbata ana bichaan biiroo kana gaggeessu. Hojiin biiroon seera qabdi seera saniin deemnu waan ta'eef maqaa fi barreessee siin kaaya warri dhufanii haalaalanii yoo gisee hojiin tun si barbaadetti siif dawwalla. Dhuftee akkasii qaxaramta. Yaa'oo anuma qaxara. Amaariffaan gosa shaata. Amaariffaa hidinaa bakka. Hidha kanama. Namni keenya rakkoon isaa maal beektaa? Yoo dhugaatii himte sin dago. Amaariffaan kee kun guutuun nama hundarra. Hai hattuun hid jennaan numa deemti. Nama biraa dhufa hattuun afaan amaaraa yoo beekte hid wixa jennaan hotte sareenuu numa deemti. Sareenuu numa deemti. Hotte innis. Hidhii bichaa beektaa cufaatonni itti beektuu beektiidha. Ni beeku. Amma hojii dhiiseetiin sitti haasoo jira. Khaniin sin jechuun bara innaa ta'e baatee amaara nyaate hangana bichaa beekta. Wanni eegisiin nyaate innaa ta'e baatee bichaa mira haseetu. Innaa ta'e baateen biyya jiran. Asitti immoo isaan dhufee si hata. Isaan maqaa isaanii yaamta innaa ta'e baateen bakkuma jiran jiran. Hojiin kun nama hunda eeggatti. Iyyaalaa jira magaalaa kan keessa hattuu jira bakka irraa deeman namni hin beekan hin jiru. Nama garaagaraa dhufee meeshaa kana kaampaanii kanaaf. Kanaaf namni ammatti dandeettii qabu. Kana dura hojii sana hojjetee jirutu hojii sanaaf ta'a. Torbaan lama booda siif dawwalanii bilbila keenyaan si barreessa gandaan irratti haasii dawwalanii torbaan lama booda walitti deebiin rabbicha inshaallah hojiirraan jira dhiifama naaf godhe. Akkana jettanii yaa'oo an amaarinyaan biyyatti ittiin dhaadachaa ture. Waggaa meeqa naa wajjin ture ittiin nyaadhee ittiin dhuguu ture. Asitti kun bara faayidaa dhabe. Hayaama bakka warruma naa barreessinaa kan jedhi. Karaan irraa gabaabsee fakkii. Amaarinyaan fayyadamee faayidaa dhabe. Amaarinyaan kee. Torbaan kana keessa jabaadhaa barbaadoo nama jabaadha hodha. Bilbila kanaan ijoolleedhaan naa dawwalaa jiini wal dhageenya yoo rufate inshaallah nagaan nu gali. Silaa anuma qaxartanii yaa'oo. Si qaxara torbaan lama booda. Hayyee haa ta'u hayyee. Taatee haa. Haa ta'u salaam aleekum. Bikin dalam gitu dah. Sufyan. Khashamnya di mana? Ya Allah. Anbi ni wajar itu tak kedalagan ini nama dewa. Ini dia ada kamu ni. Aduh, boleh lah, boleh. Dewa, kami ni ro, kami jiwa tadi senjata. Bina wajar ini dalagu, agenda bisa, untuk apa potong ni. Agenda untuk apa potong? Agenda untuk apa dia? Kenapa apa dia dalagu? Hit, tahu. Tahu Farida? Allah, with fit shit. Amarnya itu tu, hit, na, mita. Dah ida. Dalaga mesti mau tikap soru. قبل نقاي هاي نمو قبل جيزة قبل